Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa miseensota isaa nageenya kabachiisuu idil addunyaa irratti bobba'uun gara biyyaatti hin deebinuu jedhan olola yookaan propagaandaa TPLF'n akka hin gowwoomfamne ibsa baaseen akeekkachiise. Ibsi kun erga tibbana miseensotni raayyaa ittisa biyyaa Itiyoophiyaa Sudaan kibbaatti ergama nagaa kabachiisuu irra turan nageenya keenyaaf sodaanna jechuun gara biyyaatti galuu diduun dhaga'ameeti. Loltoonni miilana Sudaan keessatti hin deebinuu jechuun hafan keessaa tokko akka BBC'tti himetti murtee kana ka fudhatan sodaa dararaa fi hidhaatu nu eeggata jedhudha. Nuti akka dhalattoota Tigraayitti sababa sabummaa keenyaan qofa nurratti xiyyeeffatameera. Wanti tokkoffaan nageenya keenyaaf jecha mormii keenya hin deebinu jechuun mirkaneessineerra. Lammaffaan ammoo dararaa fi miidhaa uummata Tigraay irra ga'u mormuunidha asitti kan hafnee jirru. Hundi keenya ejjennoo wal fakkaataa qabna. Walumaa galatti kan asitti hafnee jirru loltoota dhalattoota Tigraay 528 ta'anudha. Dararaa fi miidhaan uummata Tigraay irra ga'aa jiru akka nurra ga'us waan hubanneefidha. Sababiin isaas obbolooti keenya dhalattoota Tigraay ta'an waraana Itoophiyaa keessa tajaajilaa turan 17,000 haga 18,000 manneen hidhaa gammoojjii adda addaa keessatti hidhamanii jiru. Gariin isaanii achi buuteen isaaniiyyuu hin beekamu. Kaan ammoo dararaa keessa jiru. Kanaaf nutis yoo deebinee carraa wal fakkaataa ta'e waan nu eeggatuuf biyyatti deebi'uu dhiisuun mormii keenya ibsaa jirra. Dhaabbati biyyoota gamtoomaniis gargaarsaa fi eegumsa gaarii nuuf kennaa jira. Bara darbees miseensotni raayyaa ittisa biyyaa 15 dhalattoota Tigraay ta'an ni hidhamna ni ajjeefamna sodaa jedhuun gara biyyaatti galuu diduun kooluu galtummaa gaafatanii ture. Ministeerichi ibsa dhimma kana irratti baaseen haleellaa humnoonni Tigraay raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwatan ibsuun miseensonni isaa dhalattoota Tigraay ta'an faayidaan isaanii eegamee fi akka mana turan godhamee akka ture hime. Haa ta'u malee haleellaa ajaja kaabaatiin duras gara biyyaa alaatti nageenya kabachiisuuf ka ergaman loltootni dhalattoota Tigraay ta'an ergama raayyaa ittisa biyyaa irratti rakkoo hin uuman jedhamuun hojii isaanii akka itti fufan taasifameera jedhe. Waraanicha erga jalqabee ergama isaanii ka xumuran miseensotni raayyaa ittisa biyyaa dhalattoota Tigraay ta'an gara biyya isaanii akka hin deebineef wayyaaneen propagaandaa uumuun miseensota kanneen burjaajessaa ture jedha ibsi ministeerichaa. Ministeerichi miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kunneen dhaabbataa fi biyya isaanii jibbuun osoo hin taane gochi badii wayyaanee sodaa itti ta'uun loltootni muraasni biyya nageenya kabachiisuuf deemanitti hafaniiru jedheera. Naannoo Amaaraa magaalaa Gondar keessatti walitti bu'iinsa dhalateen hordoftootni amantaa Musliimaa 20 ol ta'an ajjeefamuu mana maree Islaamummaa naannichaatti hoogganaan dhimma masjidaa fi beekumsa amantaa Haji Usmaan Umar BBC'tti himan. Mootummaan naannoo Amaaraa ibsa kibxata galgala baaseen walitti bu'iinsa kanaan wal qabate namoonni akka du'an ibsus lubbuun namoota meeqaa akka darbe lakkoofsaan hin ibsine. Haji Usmaan ka'umsa walitti bu'iinsa kanaa irratti akkas jedhan. Ka'umsa wanti ta'u kamuu waan jiru miti. Fiinxaleeyyiin biyya tokko amantaa tokko jedhan gocha raawwatanidha. Biyyi kun kan keenya qofa yaada jedhu qabaachuun alatti sababni kan biraa hin jiraatu. Haala amma jiruun masjidoonni hedduun gubataniiru. Keessumaa daldaltoonni hawaasa musliimaa qabeenyi isaanii jalaa saamameera. Ragaa qabatamaa hanga ammaa jiruun namoonni 20 ajjeefamaniiru. Lakkoofsichi dabaluus danda'a. Karaa adda addaa ragaan arganne kan agarsiisu namoonni 150 ta'an miidhamuu isaaniiti. Haji Usmaan dabaluun qabeenya daldaltoota musliimaa irra miidhaan qaqqabus hangisaa ammatti hin beekamne hordoftootni amantichaa masjida keessa daatanii jiru jedhan. ለጊዜው አልታወቀም። ያው ህዝበ ሙስሊሙ አሁን በየመስጂዱ ነው ያለና መውጣት አልቻለም። የሮዳፍ hin beekamne hawaasni musliimaa amma masjidoota keessa daatanii jiru. Bahuu hin dandeenye. Eegumsis godhamaa fi waan hin jirreef bahee bilisaan socho'uu hin dandeenye. Hogganoonni masjidaa fi majlisaa dhimmichi isaan ilaallatu hiree bahanii ragaa walitti qabuu waan hin arganneef kana mirkaneessuun hin danda'amne. Kaleessarra har'a wayyoo qaba. Garuu ammas sagaleen dhukaasaa fi saamichi hangi ta'e jira jedhama. Walumaa galatti garuu tasgabbii kaleessarra fooyya'aa ta'etu jira. Qaala'insa gatii boba'aatiin wal qabatee bulchiinsi magaalaa Dirree Dawaa dilbata dhufuu jalqabee konkolaattonni mootummaa magaalaa keessa guyyaa hojii akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 11:00 booda akkasumas sanbataaf dilbata akka hin oofamne labsii baasuun isaa beekameera. Labsiin kun kan taasifame erga mootummaan federaalaa deeggarsa boba'aadhaa fi gochaa ture kaasuu isaa beeksisee as ta'uu isaa gabaasni Addis Chokkole Dirree Dawaarraa erge beeksiseera.
Gargaarsa namoomaa fi misoomaa fi kan oolu deeggarsi doolaarii biliyoona 1.39 ta'u biyyoottan gaanfa Afrikaa sadiif taasifamuun isaa gabaasameera. Gargaarsi guyyaa har'aa taasifame kun namoottan miiliyoonii 15 ta'an Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa keessatti rakkina keessa seenaniif kan oolu yommuu ta'u, balaan hongee biyyoottan kana keessatti dhalate waggoottan 40 darban keessa isa jalqabaati jedhameera. Gargaarsi kun kan taasifame dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma gargaarsa namoomaa qindeessu Ochaan, gamtaa Awurooppaatti jaarmiyaa eegumsa sibiilotaa fi gargaarsa namoomaa yookaan ICHO akkasumas bakka bu'oonni Somaaliyaa, Keeniyaa fi Itoophiyaa bakka argamanitti walgahii Jeeneevaa keessatti taasifame irratti. Gargaarsa argame kanaan dhaabbileen gargaarsa namoomaa midhaan nyaataa atattamaa, nyaataalee qaama daa'immanii jabeessan, gargaarsa fayyaa akkasumas beelladootaaf waan nyaatamuu fi qoricha dhiyeessuudhaan akka deeggarsa taasisan gabaasameera. Balaa hongee kanaan Somaaliyaa keessatti namoonni miiliyoonii 6 ol, Keeniyaa keessatti namoonni miiliyoonii 3 fi miiliyoonii walakkaa ol, Itoophiyaa keessatti namoonni miiliyoonii 6 fi miiliyoonii walakkaa ol gargaarsa atattamaa akka barbaadan ibsameera. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu gareewwan Sudaan Kibbaa keessatti wal lolaa jiran gidduutti taasifame rakkina keessa seenaa jiraachuu isaa qaamni waliigaltee dhukaasa dhaabuu sana to'atu ibsuu isaa gabaasni Deng Gaay Deng Sudaan Kibbaarraa VOA'dhaaf erge ibseera. Durataa Koree qaama dhukaasa dhaabsisuu sana qindeessuu fi to'atu Asraat Dinneeroo Ahmad VOA'tti akka himanitti gareen Simoon Gaatwaachii fi gareen itti aanaa pirezidaantii biyyattii Riek Maachar guraandhala 11 kaasanii kutaa biyyattii Yuunitii fi Upper Nile jedhamu keessatti wal waraansarra jiru. Kutaa biyyattii Ikwaatooriyaal lixaa keessattis gareen nama Toomaas Siriiloo jedhamuun hoogganamu waliigaltee nagaa buusuu didee bara 2018 jalqabee lolarra kan jiru yommuu ta'u, sababa lola kanaatiin namoonni 80,000 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Garee itti aanaa pirezidaantii biyyattii Riek Maacharii fi dubbii himaa kan ta'an Koloneel Laampool Gabriel gareen dhaaba isaanii irraa fottoqee ba'e waraana mootummaa Saalvaakiiriin waliin ta'uudhaan garee isaanii irratti akka waraana bane himuun isaanii gabaasameera. Sudaan Kibbaatti jiilli dhaabbata mootummoota gamtoomanii wixata dheengaddaa ibsa baaseen akka jedhetti ji'a guraandhalaatii kaasee amma eebilaatti kutaa biyyattii Yuunitii jedhamu aanaa Leer keessatti namoonni 72 du'anii dubartootaa fi ijoolleewwan durbaa 64 irratti hokkorri saalaa raawwateera. Somaaliyaa keessatti manni maree bakka bu'ootaa inni irra keessaa yookiin senetiin filannoo kaleessa taasiseen Abdii Haashii Abdullaahii afaan yaa'ii gochuudhaan irra deebiidhaan filateera. Filannoo guyyaa kaleessaa taasifama kanaan mana marichaa teessoo 54 qabu keessaa sagalee 28 argachuudhaan Abdii Haashii Abdullaahii yommuu filataman morkataan isaanii Saalaa Jaamaa sagalee 24 argachuu isaaniitii fi namni sadaffaan Osmaan Duubee sagalee 2 argachuun isaanii gabaasameera. Filannoon afyaa'ii kun waggoottan 5 dhufanii fi nama pirezidaantummaadhaan biyyattii bulchu filachuudhaaf waan haala mijeessuudha. Haa ta'u malee filannoo pirezidaantummaa murteessuudhaaf manni maree bakka bu'ootaa inni gara gadii miseensota 275 qabu afyaa'ii isaa filachuu qaba. Hangoo qabeessaa fi dhiibbaa uumuu kan danda'u manni maree gara gadii mootummaa Somaaliyaa kun roobii har'aa afaan yaa'ii fi itti aantota 2 filachuudhaaf walga'ii taa'ee jira. Somaaliyaan filannoo xumuruudhaaf yeroo hedduu waan daddabarsaa turtee fi Yuunaayitid Isteetsi miseensota caffee biyyattii irratti qoqqobbii labsuun ishee ni yaadatama. Kun sagalee Ameerikaati. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Lloyd Austin walga'ii Yuukireenii fi Jarman keessatti taasisan raawwatanii biyya isaaniitti deebi'aniiru. Walga'ii hangaa'ota biyyoottan 40 waliin buufata xiyyaarraa Yuunaayitid Isteetsi isa Jarmanitti argamu Raamisten keessatti taasisan booda Lloyd Austin akka jedhanitti Yuukireen humnaa fi dandeettii waraana Raashaa akka dadhabsiiftee dubbataniiru. Karaa jabina waraanaatiin dhugumatti haala yeroo jalqabbii irra turanirraa amma dadhabaa dhufaniiru. Sababaa ugguraaf dhorkaa dabalataatiin humni dandeettii isaanii jalaa manca'ee bakka buufatanii fuulduratti deemuun rakkisaatti ta'a. Ollaa isaanii tuffachuun bubbutuun rakka hin jirre irra deebine mirkaneessina. Jedhaniiru. Waa'ee fayyadama nuukileerii irratti tibbana yaada ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov kennan irratti kan dubbatan Lloyd Austin seefiidhaan taphachuun bala qabeessa malee bu'a qabeessa miti jechuun isaanii gabaasameera.
Sirni awwaalcha ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii Maadiliin Olbiraayit roobii har'aa yommuu kaatedraalii biyyaalessaa Waashingtanitti raawwatamu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden ulfinaa fi kabaja isaaniif qaban ibsaniiru. Joo Baayiden du'aan boqochuu Olbiraayit ilaalchisuudhaan ji'a darbee ibsa kennaniin yommuun waa'ee ishee yaadu Ameerikaan biyya hedduu barbaachistuu ta'uu irratti amantaa isheen qabduun yaadaa jedhaniiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken qibxata kaleessaa yommuu ministeerii dhimma alaa Rippaabilikii Cheek Jaan Liipaaviskii simatan ulfina Olbiraayitiif qaban ibsaniiru. This is a vital time for the work that we're doing together. It's great to have you here. There's another thing that brings you here that is greatly appreciating and quite frankly moving to me, and that is hojii waliin hojjechaa jirruuf yeroon kun baay'ee barbaachisaadha. Asitti sin arguun keenya waan guddaadha. Wanti biraan as sin fide kan baay'ee galateeffamuu qabuuf jajamuu qabu sirna geggeessaa kabajamtuu micaa Rippaabilikii Cheekii akkasumas micaa Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an kan Maadiliin Olbiraayit irratti argamuu fi Olbiraayit nama gamoo kanaaf raaka kana keessatti hedduu kabajamtuu ta'an turan. Asitti argamuun keessan jaan waan guddaadha. Jedhaniiru Antoonii Bilinken. Waggaa 84tti ji'a darbe kan boqotanii fi dhalattuu Rippaabilikii Cheek kan ta'an Maadiliin Olbiraayit bara 1996 yommuu pirezidaantummaa Biil Kilinton dubartii ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kan jalqabaa ta'uudhaan ministirii dhimma alaa 64ffaa ta'anii tajaajiluun isaanii ni beekama. Naannoo Oromiyaa godina Booranaa aanaa Dirree keessa akka jiraatan kan dubbatan obbo Godaanaa Nuuraa hongee barana mudateen beeyladootni 55 ta'an jalaa dhumuu dubbatan. Kanneen hafanis kunuunsaa jiraachuutti dabaluun himanii jiru obbo Godaanaan. Horiin akka dhuunfaatti narraa du'ee agarraa garoori 55ti kiyyecha. Wanni sun gara yoo humni digdamaallee qabatanii akkasitti tilmaamuu dandeessa. Miliyoona tokko foontaa. Akkasitti horiin akkasitti amma du'e ammoo bokkaan qaqallaan tokko roobe. Agarraallee tarkum namaatiin jiranii agarraallee namummachi bii furuuska nyaachisuu jiran. Roobi cimaan roobe horiin amma hagari shara jalatti shara jaaranii daasii mana guuranii manumjaa faatti akkas itti galan duraa ba'anii mana galchanii akkasitti deemu jira. Kanaan dura Koomishinii Hooggansa Sodaa Balaa jedhamuun kan waamamu labsiidhaan gara Koomishinii Gaaddisa Buusaa Gonofaatti jijjiiramuu kan ibsametti Koomishinara kan ta'an obbo Mustafaa Kadir sagalee Ameerikaatti akka himanitti naannoo Oromiyaa godinaalee 8 keessatti hongee mudateen beeyladootni miliyoona 1,300 caalan du'uu isaaniiti kan isaan ibsan. Godina Booranaa fi Baalee Bahaa irratti baay'ata. Haa ta'u garuu godinaalee 8 hongee miidhaman kana keessatti horiin miidhaaf saaxilame gara miliyoona 14 fi 500,000 fi 89 fi 848 ta'uu. Kana keessa warri kun warra saaxilame jechaadha. Kana keessa warri miidhaan hamaan irra ga'e amma harkaan sochoosaa jiran gara horii miliyoona 2.6 ta'u harka namaatiin deeggarsa namaatiin kan socho'aa jiranii. Loon miliyoona 1.3 ol ta'u miidhaan irra ga'ee jira. Kana jechuun miliyoona 1,300 fi 28 fi 50 jechaadha. Ragaa gamma nu bira jiruun horiin kun kan du'e jechaadha. Horiin kun immoo kan horiin du'e kun maallaqatti yoo tilmaamamu gara biiliyoona 26 fi 7 ta'a jechaadha. Tilmaama maallaqatti yoo tilmaamtu kun dinagdee naannoo irrattis biyya irratti miidhaa geessa. Haa ta'u garuu kana hambisuudhaaf yaaliin godhamaa ture marga fe'uun maal gochuun horii hunda hambisuu waan hin dandeenyeef % 10 ta'u hambisuuf hojiin hojjetamaa ture jira. Hubaatii hongeen geessise godinaalee Booranaa fi Baalee Bahaa keessatti immoo kan hammaate ta'uu dubbatanii jiru koomishinarichi. Yeroo ammaa beeyladootni miliyoona 2,600 caalan immoo baay'ee miidhamuurraa kan ka'e gargaarsa namaatiin kan kaasaman ta'uu erga ibsanii booda bakkeewwanitti roobni jirutti eeggannoowwan godhamuu qaba jedhan irratti waan dubbatan qabu koomishinar Mustafaan. Roobni kun yoo itti cime horiin fi of eeggannoon goone horiin amma miliyoona 2.6 jennu kun mataan isaatu du'uu danda'a. Kanaaf horsiisee bultoonni keenya yeroo roobni guddaan dhufu horii rooba keessa kan tursiisne daasii wayii manatti akka galchan bakka roobni jala qubachuu danda'u yoo akka fidan gorsa
miidiyaalee adda addaatiin gorsaa jirra. Kana yoo godhan horiin amma dadhabee harka namaatiin badadaa jiran kun hamma tokko damdamachuu hin danda'u jechaadha. Komishinarichi hongeen ala bakkeewwan dhabamuu nageenyaatti namoonni buqqaasaman akkasumas immoo sababa hiyyummaa irraa kan ka'e miidhaman dabalatee yeroo ammaa kana namootni miiliyoona 4,300 caalan gargaarsa mootummaatiin taasifamuun jiraachuu dubbatanii jiru. Godinaalee 8 kana keessatti namoota baay'eedha kan gara nama miliyoona 3.2 ta'u gargaarsaaf saaxilee jira. Uummanni miliyoona 3,205 fi 601 ta'u gargaarsa mootummaan sababa hongee qofaadhaaf deeggarsa kan godhaafii jiru. Kanaaf midhaan hamma torbee darbee kanatti gara midhaan garaagaraa kuntaala miliyoona 1.8 ta'u godinaalee kanneen qaqqabee jira. Maallaqaan bakka midhaan bitachuu danda'anitti immoo kaashii warri kan kaffalameef gara miliyoona 77,142 fi 938 ta'u birrii harkatti kaffalamee fi gabaarraa midhaan akka bitatan naannoo midhaan itti argamutti kan taasifameef jechaadha. Hongee qofaadhaan miidhamanii jechaadha kan amma sila sii kaase. Kanaan ala namoonni sababa hiyyummaatiin rakkoo wabii nyaataa qaban jiru. Godinaalee muraasa keessatti jechaadha. Arsii lamaan, Shawaa Kaabaa, Wallagga keessattis godina adda addaa jechaadha gara godina 9 kan ta'u sababa rakkoo hiyyummaa jechuudha. Rakkoo hanqina wabii nyaataa qaban 650 fi 298 ta'u deeggarsi kan godhamaa midhaanii kan godhamaafii jiru jechuudha. Namoota kanaaf komishinarichi dhiibbaan hongeen hubaatii geessise yeroo ammamii keessatti of dandeessisuun akka danda'amu tilmaamuun nama dhibaa jechuudhaan mootummaaf dhaabbileen miti mootummaa rakkoon kun hammaataa akka hin taaneef hojjetaa jiru jechuun itti dabaluun ibsanii jiru. Oduma wal qabatu ministeerri jallisiif naannolee gammoojjii piroojeektii fooyya'insa jireenyaa naannolee bakkeewwan hongeen miidhaman baankii addunyaa irraa gargaarsa argame birrii miiliyoona 300 fi miiliyoona 87 ta'uun hojiiwwan of dandeessisuu garaagaraa hojjechuudhaaf karoorfachuu ibsee jira. Hojiiwwan kunneen naannolee hongeen miidhe kanneen biroo keessattis akka hojiirra oolu kan ibsame. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.